Happy Thanksgiving. Guyyaa har'aa guyyaa galataati jedhamee beekama Ameerikaa keessatti. Hunduma keessaniin baga geessaniin isiniin jedha. Happy Thanksgiving jedhu yeroo jalqabanii. Gammachuu nutu uummata. Gammachuu nutu uummatee keessa jiraata. Gammachuutti akka nuyi jiraannu barbaada Waaqayyommoo. Gammachuutti akka nuyi jiraannutu barbaada. Sagaleen Waaqayyoo keessa deddeebi'ee gammadaa nuun jedha. Wantoota ala kanaa nama gammachiisaniif nama gammachiifne ilaallee gammachuu keenya murteessina miti. Wanti nu yeroo hundumaa itti gammaduu dandeenyu jira. Wanti nu yeroo hundumaa itti gammaduu dandeenyu yoo isa laalle kan nyaara nun guursifne, yoo isa laalle kan boqoo nun buusifne, yoo isa laalle kan nu yellaasifne, yoo isa laalle kan nu salphifne, yoo isa laalle abdiin yeroo hundumaa isa bira kan jiru, jireenyi isa bira kan jiru, ulfinni isa bira kan jiru, nagaan boqonnaan isa bira kan jiru, wanti isa biraa dhibe kan hin jirre gammachuu yeroo hundumaa kan ta'u yoo jiraate Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf macaafi qulqulluun karaa ergamicha Phaawulos inni barreeffame gammadaa yeroo hundumaa gammadaa jedheetu nutti hima. Kan nu itti gammaduu dandeenyu yeroo hundumaa Gooftaadha jechuudha. Wanti biyya lafaa kanarraa wanta gammachuu fidan fakkaachuu danda'u gammachuun isaanii garuu kan yeroo muraasaati. Horii yoo jenne yeroo muraasaa fi fira yoo jenne nama yoo jenne yeroo muraasaa fi aangoo yoo jenne yeroo muraasaa fi wanti nuyi naannoo keenyaa qabnu hundumaa yoo ilaalle wanti dhaabbataan hin jiru. Nuyyuu biyya lafaa kanarratti dhaabbataa miti. Yeroo muraasa duwwaa biyya lafaarra jiraannaa. Wantoota ala kana nutti mul'atan calaqqisan irratti gammachuu keenya ijaarra yoo ta'e yeroo duwwaadhaaf waan ta'eef gammachuun sun deebi'ee baduu danda'a jechuudha. Gammachuun hin banne garuu iddoo kamiinuu teessanii haala kamiin keessa teessanii kan isin yeroo hundumaa itti gammaduu dandeessan yoo jiraate Yesuus Kiristoos Gooftaa keenya jechuudha. Maqaan isaa bara baraan galateeffamu. Inni burqaa gammachuu hundumaati. Kanaaf Happy Thanksgiving yeroo jennu waan har'a duwwaatti ta'utu hin taane bara baraan gammachuu dhaabbataa, gammachuu guutuu, gammachuu itti fufu, gammachuu gad deebi'aan adeemni barbaaddu yoo ta'e Yesuus Kiristoos isa guutee isinii kennuudhaaf jira. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa guyyaa galataa yeroo yaadnu waggaatti si'a tokko akka biyyaatti qabaachuun gaariidha. Akka waldaatti qabaachuun gaariidha. Akka maatiitti qabaachuun gaariidha. Akka dhuunfaattis guyyaa adda ta'e tokko yoo qabaatan uumaa rakkoon qabu. Garuu galanni keenya yeroo hundumaa ta'utu irra jira. Galati keenya yeroo hundumaa guutee dhangala'uutu guutee irra darbuutu irra jira. Ganama yeroo kaanuu guyyaa halkan yerootti yeroo malee waan ittiin Waaqayyoon galateeffannu qabaachuutu nurra jira. Galati keenya Waaqayyootti hir'achuun irra hin jiru. Akkasumas immoo galata namaaf ta'us yoo barbaachise galata namaaf ta'us namoota naannoo keenya jiraatanii jireenya keenya irratti dhiibbaa fidaniifis galata kennuun gaariidha. Hiriyooti keenya waan hiriyaa nuu ta'aniif galateeffachuun, maatiin keenya haati keenya haadha waan nuu taateef, abbaan keenya abbaa waan nuu ta'eef, obboloonni keenyas jaalala obbolummaa nutti agarsiisaniif, waldaa nuyi keessa jirru tajaajila isheen nuu kennituuf kallattii garaagaraatiin namooti jireenya keenya irratti dhiibbaa gaarii fidan jiraachuu danda'u. Warra wajjiniin hojjennu, warri kaampanii qabdan immoo warra isinii hojjetanii karaa garaagaraatiin namoota galateeffachuunis gaariidha. Nigaa galata namaati. Galati namaaf galati Waaqayyoo garuu garaagara. Nama waa'ee Waaqayyoon galateeffachuun dubbachuu barbaada. Waa'ee Waaqayyoon galateeffachuuf yoo ta'e wanti nu ittiin galateeffannu kuma kitilatu harka keenya irra jira. Kuma kitilatu. Nan galateeffadha yoo jenne baay'eetti yaaduun hin barbaachisu. Maaliif guutee ba'e wanti Waaqayyo nuu godhe waan ta'eef. Qilleensi nuyi hafuura baafannu kun kan Waaqayyooti. Oksijiinii ala kana jiru namni horiidhaan biteetti gargaaramaa jiru hin jiru. Mana dhukkubsattanii mana yaalaa yoo dhattanii mi'a yookaan meeshaa hafuura isin baafachiisuuf isin gargaaru yoo isinirra kaa'anii guyyaatti hammi isaan isin kaffalchiisan yaaduu hin dandeessan. Yoo inshuraansiin qabdan ta'e namni baay'een affoordiin godhu kaffaluudhaaf. Guyyaa tokkotti guyyaa lamatti baay'ee nu kaffalchiisu jechuudha. Qabeenya keenya hundumaa duguugnee torban tokkotti finnee biraa deebi'uu dandeenya. Garuu akkasumatti qilleensa gaarii kana akka nuyi argannu nu godhe Waaqayyo maal gochuudhaani mukeetii ala kanatti guddisuudhaan bishaan kenneefi lafa isaa irra dhaabatan kenneefi
Isaani immoo akka isaan oksijinii nuu kennan godhee nummoo kaarboon daayoksaayiidii akka nu isaanii laannu godhee uumama kanaa wajjiniin walii wajjin akka nu jiraannu. Isinii galee uumamni kuni akka inni wal duukaa jiraatu godheetu inni tokko isa tokkoof bu'aa akka buusu godheetu uume waan ta'eef akkaataan uumuu Waaqayyoo yeroo yaannu baay'ee nu dinqa jechuudha. Akka inni itti samii kana diriirse, akka inni itti lafa kana nu jala kaa'ee jiru. Isinii galee akka inni itti galaana kana kaa'e, akka inni itti galaana muumannee isaanii keessatti eegu. Erga bineensonni daggalaa namaa wajjin jiraachuu dhiisanii sababa cubbuutii fi attamitti akka inni daggalatti isaan ittisee jiru baay'ee dinqiidha jarana. Baay'ee dinqiidha. Samii kanatti akkamittiin akka inni iddoo sanatti kaa'ee jiru utubaa malee akkamittiin iddoo sana kaa'ee akka inni jiru yoo yaanne galati Waaqayyoodhaa jireenya keenya irratti guddaadha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 139 yoo ilaaltanii lakkoofsa 13 kaasee akka kana jedha. Keessa namummaa koo situ uume, gadameessaa dhakoo keessatti situ na tolche. Isa ati guddaa dinqisiisaa gootee na uumtee fi ani galata siif nan galchaa, gochaan kee waanuma raajiiti. Anis kana ba'eessa godhee nan beeka. Ani iddoo dhoksaatti yommuun hojjetame gadameessa isa akka lafa gadi fagootti ilaalamu keessatti yommuun tolfame lafeen kooyyuu si duraa hin dhokanne. Nama ta'uun kootuun beekamin iji kee na arge. Aladhee barri jireenya koo lakkaamuutuun jalqabin guyyoonni anaaf yaadaman guutummaatti macaafa kee keessatti caafamanii. Yaanni kee maal maal anarratti jabaataa yaa Waaqayyoo, guutummaattis maal maal baay'ataa. Ani lakkoofsa isaa himuu utuun yaalee cirracharan baay'ataa. Kana yaaduu keessaa yeroon dammaqusii ammayyuu si wajjinan jira. Haaleluyyaa. Faarfataan kuni Daawittu faarfannaa kana yeroo faarfatu akkamittiin Waaqayyo akka isa uume ilaaleetu Waaqayyoon galateeffata. Keessa namummaa koo gadameessaa dhakoo keessatti iyyuu situ na hojjete jedha. Keessa namummaa koo situ uume. Keessa keenya kana hin agarru nuyi. Ogeessa fayyaatu nutti hima maal keessa keenya akka jiru. Dhanni keenya seelii meeqarraa hojjetamee akka jiru, lafeen meeqa dhanna keenya keessa akka jiru saayinsiin ba'eessa godheetu nutti hima. Ba'eessa godhee nutti hima. Garuu isa kana kan hojjete si'eedha. Dinqii dhagaa kun. Dinqii dhagaa kun. Onnee hojjetee iddoo isaa kaa'uun, kalee hojjetee iddoo isaa kaa'uun, mi'a garaa kan hunduma isaanii iddoo isaanii kaa'uuni, kan hundumaa keessa toorattiin dhiigi dhangala'u kaa'uuni. Isinii galee yeroo nyaannu yeroo dhunnu kanaa dhaqanii iddoo isaan turan, iddoo isaan itti daakaman, iddoo isaan taa'an, achii ka'anii iddoo isaan itti qulleeffaman, inni kaan dhandhaaf dhaqee inni gubataan immoo akkamittiin akka inni ba'u kanaa keessa namummaa keenyaa kan akkatti Waaqayyo hojjete dinqiidha jaran. Seelii keenya kan akkitti Waaqayyo hojjete dinqiidha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaafi keessa koosit hojjeteedha. Namni ofii isaatiin of hojjete hin jiru. Nama isa hojjete qaba namni hundumtuu. Akkuma konkolaataan hundumtuu kaampanii isa hojjete qabu, mii hundumtuu biyyatti hojjetamee fi namattiin hojjetame akkuma qabu, akkasuma nammisi namattiin hojjetame yookaan abbaattiin hojjetame qaba. Nama hundumaa kan hojjete Waaqayyoof Waaqayyo duwwaan. Waaqayyotu nu hojjete nun. Keessa namummaa koo situ uume. Gadameessaa dhakoo keessatti sinna tolcheedha. Inni saayinsiin jedhu akkuma jirutti ta'ee dhiigi dhiiraatii fi hanqaaquun dubartii yookaan dhiigi dubartii yeroo walitti dhufu namni uumamuunsaa kana kan hojjete Waaqayyoodha. Gadameessa keessatti sinna hojjeteedha. Bishaan irraa waan dhangala'aa fakkaatu irraa fuudheetu Waaqayyoo nama lafee qabu, isinii galee nama lafee qabu, nama foon qabu, nama akka keessanii, nama akka kootii kanaa hojjechuu danda'e Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Gadameessa keessatti sinna tolche. Isa ati guddaa dinqisiisaa gootee na uumtee fi ani galata siif nan galchaa, gochaan kee waanuma raajiitiidha. Sati maal gootee na uumteef guddaa dinqisiisaa. Ati guddaa dinqisiisaa taatee uumamte boleessa obboleettii ko. Yoo kanan beektu ta'ee sitti himaanii
waaqayyo kee guddaa dinqisiisaa godhee si uume uumama addaati ati addummaa qabda biyya namoota biliyoonii 8tti dhiyaatan biyya lafaarra jiran hundumaarraa wanta adda si godhu si keessa kaa'eetu addummaa sii kennee uniqueness keetii wajjiniin si uume waaqayyo addummaa sanaan biyya lafaarratti dhiibbaa fiddaati addummaa sanaan biyya lafaa tajaajiltaati biyyi lafaa addummaa keessa na barbaad dinqiitti si uume waaqayyo maqaansaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u haala keessa jirtu laaltee iyyuma gadi fagoo laaltee naannoo jirtu laaltee waan bu'aan buufne sitti fakkaate yoo sitti argame waan gatiin qabne sitti fakkaate yoo sitti dhaga'ame jireenya abdii kutannaa keessa jirta yoo ta'e namummaan kee dinqiitti uumamuusaa sii galaan jiru yoo ta'e ansittan himaa dinqiitti uumamte inni si uume waaqayyo gooftaa maccaa jedhama mootii moototaati gooftaa gooftotaati waaqa waaqotaati jiraataa bara baraati danda'a waan hundumaati waaqayyo isa waan hin jirre jiraachisu waan hin taane taasisu waan du'aatti lubbuu godhu hamma libsuu ijaatti seenaa geeddaruu isa danda'udha uumaan kee maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u uumaan kee isatu si uume waan itti si uume beeka maaliif akka si uume beeka yeroodhaan gara biyya lafaatti si fide yeroo muraasa duwwaa biyya lafaa keessa jiraatta isa booddeemoo biyya lafaa keessaa hin deemta biyya lafaa keessatu jirtu gatii qabdaati biyya lafaa irratti waan hojjettu qabda kanaaf waaqayyoon galateeffadhu dinqiitti na uumte ati galanni siif haa ta'u jedhi har'a waaqayyoof galata kenni dinqiitti na uumte gungummii keessaa baati gungummii keessarta yoo ta'e gungummiin dhaabbatan qabu hin dhaabbatu lafatti dhaabbatu hin qabu rakkina lakkoofta yoo ta'e rakkinni lakkaa'ameen dhumu rakkinni sammuun kee negatiiviidhaan guutuudha yoo ta'e inni yooti tuqaan keessu ta'e tuqaan qabu hin dhaabbatu itti fufa hiyyaa yaa'ee dhumu harkifameen dhumu harkistee fixuu hin dandeessu kanaaf isaa mannaa sammuu kee gara galataatti jijjiir positive minded ta'e waaqayyo akkaataa inni itti si uume kana ilaaleeti harka qabaachuu kee kanaaf harki kee bitaa 5 harki kee mirgaa 5 qabaachuusaa iji 2 sitti jiraachuusaa funyaan qabaachuu kee afaan qabaachuu kee gurra qabaachuu kee miidhagina kee guutuu ta'uusaa guutuu miti yoo ta'e isa hir'uudhiis isa qabdu harki sitti hin jiru yoo ta'e waa'ee miilla kee waaqayyoon galateeffadhu iji kee hin argu yoo ta'e waa'ee isa gurri kee dhaga'u waaqayyoon galateeffadhu gurri kee dhaga'u yoo ta'e waa'ee afaan kee dubbatu waaqayyoon galateeffadhu waa'ee san qabne otuu hin taane waa'ee isa qabduuf galateeffadhu isa qabduun biyya lafaa jijjiiruu dandeessa yeroo baay'ee 99.9 isa qabnu dhiifneetu 0.01 isa qabnetu gubataa oolla guyyaa guutuu isa haasaa oolla isa gungumaa oolla isa boo'aa oolla isa jiraataa oolla isa barreessaa oolla isa odeessaa oolla firoota koo isa keessaa baa dhiire isa sii kenne 99.9 isaarratti fokkasii godhe isa qabduun jijjiirama kuma kitila fidu hojjechuu dandeessan isa qabduuni isa qabdu waa'ee 99 dhiisi isa qabdu tokkoon iyyuu biyya lafaa jijjiiruu dandeessa isa qabdu tokkoon iyyuu bu'aa meeqa buusuu dandeessa isa qabdu tokkoon iyyuu nama baay'ee gargaaruu dandeessa isa qabdu tokkoon iyyuu miliyoonerii ta'uu dandeessa isa qabdu tokkoon iyyuu waldaa waaqayyoo ijaaruu dandeessa isa qabdu tokkoon iyyuu biyya lafaa guutummaa kana gara waaqayyootti deebisuu dandeessa tokkoon iyyuu kuma baay'ee buusuu dandeessa yaadattu miti nama lamatti kenname tokkotti 5 kenname tokkotti 2 kenname tokkotti 1 kenname inni 5tti kenname 5 dhaqee buuse ni 2tti kenname 2 dhaqee buuse maaliifan 5 qabaanne jedhee maaliif namni na caalaa hidhee mataadhaan cabne 2tti kenname sanaan bayeessa godhee hojjete 2tti kenname sanaan bayeessa godhee hojjete isa booddeettiinitu bu'aa buuse gooftaan isaa maal jedheeni ati garbicha gaariif amanamaa nana gammachuu gooftaa keetti gali jedheen garbicha gaariif amanamaa nana hojjetaa bayeessa nana ya nama gaarii nana ya nama amanamaa nana waan sitti kennameen kan hojjettu waan sitti hin kennaminitti gungumaa kan hin oolle waan sitti hin kennaminitti isa haasaa isa odeessaa kan hin oolle waa'ee waan sitti kennamee duwwaa kan yaaddu isa sitti kennameen hojjechuu kan beektu yaa garbicha amanamaa nana yaa mucaa amanamaa nana gali gammachuu gooftaa keetti jedheen
inni tokkotti kenname garuu see tokko sana dhaqeetu awwaale. Firoota koo isa hir'uu keessan lakkaa'uu irratti bobbaatanii isa sinitti kenname awwaaltanii isa sinitti kennameen hojjechuu dadhabdanii yeroon keessanii gungummiitti nyaatamee yeroon keessanii rakkina lakkaa'uudhaan dhumee yeroon keessan oduudhaan dhumee barri keessan isin jalaa akkan dhumnetti har'a isa qabdaniin hojjedhaa. Namummaa koo dinqiitti uumtee galanni siif haa ta'uudhaan Waaqayyoodhaan. Haaleluyyaa. Dinqiitti na uumteeti. Oromoo ta'ee uumamuun koo dinqii. Isinii galee. Dhiira ta'ee uumamuun koo dinqii. Dubartii ta'ee uumamuun koo dinqii. Iddootti uumamtan sanaa an baadiyaa sarbaa jedhamtutti dhaladhee dinqiidha achitti uumamuun koo dinqii. Har'a biyya Ameerikaa keessan jira dinqiidha Waaqayyo Ameerikaa keessa na kaa'uusaa maqaansaa bara baraan galateeffamu dinqii. Waan hundumaatti galateeffadhaa firoota koo waldaa humna wangeelaa keessa jiraachuun koo dinqii. Isinii galee hojii anarra qabuuf dinqii horii an akkaawuntii koo keessaa qabuuf dinqii maqaansaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Bu'aan nanna koo kun hundumtuu guutuu ta'uunsaa dinqii uffatan uffadhee jiruuf dinqii waan itti Waaqayyoon galateeffadhu baay'ee qaba. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf isumatti uumamtanii jirtaniini isumatti Waaqayyo isin uumeen namummaadhuma qabdan kanaani isin dinqiidha Waaqayyoon galateeffadha. Sammuu maashinii isin irra kaa'ee Waaqayyo. Sammuu kompiitara uume, sammuu xiyyaara uume, sammuu konkolaataa uume, sammuu intarneeta uume. Sammuun Waaqayyo isin irra kaa'e kuni sammuu waan meeqaaf meeqa uumuu danda'udha. Yoo activate goote sammuu kee kanaa yoo haaressite waan meeqatti jijjiiruu dandeessa. Wanta har'a ala kana hin jirre fiddee harka kee keessa galchuu dandeessa. Sammuu Waaqayyo sitti uume kanaan dandeettii Waaqayyo sii kenneen. Situ nagarre malee situ hin beenne malee wanti Waaqayyo sirra kaa'e dinqii. Hamma ammaatti biyyi lafaa isa Waaqayyo kenne kana dhibbaa dhibba ittiin gargaaramne. Sammuu isaatti namni dhibbaa dhibba itti gargaarame hamma ammaatti addunyaa keenya irra hin jiru. Reefuu parsantii 10 olitti gargaarama namni. Parsantii 20 ga'uun nurra radhanii kufanii ka'aaru addunyaan. Parsantii 10 sanuu kenname. Parsantii 10 jiraachuudhaaf parsantii 10 hojjetu. Parsantii 20 na'uuf kalchaa. Parsantii 10 ol jiraataniiru. Parsantii 20 ga'uudhaaf tattaafataa jiru. Kanaaf ati sammuu kee activate godhiitii sannisii kenne kanaaf gammadi galateeffadhu adeemi. Wanta har'a hin qabu jettee yaaddu sababii ati dhabdeef baay'eensaa sababa hin beekneef malee sii kennameera. Sii kennameera. Fayyaan sii kennameera. Fayyaan qabdu yoo ta'e kileemii gootee deebisuu dandeessaa. Fayyaan kee guutuu akka ta'uttis fayyaa kee irratti hojjechuu dandeessaa. Horiin qabdu yoo ta'e horii irratti hojjettee fiduu dandeessaa. Horii fiduu dandeettii sii kenneera Waaqayyo. Dandeettii guutuu sii kenneera. Iyyuma sii hin laanne Waaqayyo. Namni iyyuma kenneef hin jiru. Namni badhaadhummaa kenneefis hin jiru. Harka Waaqayyo nama uume namni immoo waan isaa kennameen hojjetee sooromuudhaaf dandeettii poteenshaalii keessa kaa'ee nama hundumaa uume Waaqayyo. Kanaaf waan ittiin komatamuu qabu Waaqayyo maqaansaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dandeettiin si bira jira. Isanni si uume kanaaf dinqisiifadhu, jajadhuuti, galateeffadhu, eebbisiiti. Wantati ta'uu wantati uumuu hin dandeenye hin jiru biyya lafaa kana irratti dandeettii sii kenneera. Eenyuun ol miti ati, eenyuun gadi miti ati. Uumama dinqii godhee si uumeera waan ta'eef isa activate godhiiti. Galateeffachuudhaan isa jalqabiiti. Dinqiitti na uumte jedhiiti. Ofii kee jaalladhu, ofii kee fudhadhuuti. Fuulli kee akka inni itti jiru, funyaan kee akka inni itti jiru, iji kee akka inni itti jiru. Kanaaf Waaqayyoon dinqisiifadhuuti. Guyyaa galataa kanatti boqonnaa haaraa jalqabii Waaqayyo wajjiniin. Haaleluyyaa. Ani dhoksaatti yemmuun hojjetame gadameessa akka lafa gadi fagootti ilaalamu keessatti iyyuu yemmuun tolfame lafeen koo si duraa hin dhokanne. Yeroon gadameessa isa akka lafa gadi fagoo keessatti lakkaa'amu iddoo dhokataa sana keessa yeroon ture iyyuu iji kee achitti na argeera lafeen koo iyyuu si duraa hin dhokanne jedha. Jalqaba namni yeroo uumamu dhangala'aarraatu uumama malee lafeen qabu. Utuu namni lafeen qabaatinuu lafee namaa beeka Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Utuu lafeen qabaatinuu lafee namaa beeka Waaqayyo. Erga nuyi lafee keenya erga nuyi lafee godhanne booddee akka namaa lafee keenya lakkaa'e nutti miti. Utuu nuyi lafeen godhatin lafee keenya beeka. Nama ta'uun kootuun beekamiin iji kee na arge.
Aladhee barri jireenya koo lakkaamuutuun jalqabin guyyoonni anaaf yaadaman guutummaatti macaafa kee keessatti caafamanii dinqii dhagaa. Nama ta'uun koo utuun beekamin iji kee na arge waan hin jiraatin arga Waaqayyo. Waan hin jirre arga Waaqayyo. Namni waan jiru duwwaa arga. Waaqayyo waan hin jirre arge. Siini gaafati dhalatte si arge miti Waaqayyo yookaan gaafati gadameessa keessatti uumamte si arge miti Waaqayyo. Uumamuu biyya lafaa dura si arge Waaqayyo. Biyya lafaa iyyuu si jedhee uume. Ilaa utuu biyya lafaa uumin, utuu bantii waaqaa uumin, utuu yuunivarsiitii kan uumin, utuu uumama hundumaa hin uumin nama waan jedhamu arge Waaqayyo. Nama uumuutu narra jira jedhe. Nama kanaaf jedhee immoo yuunivarsiitii kana uume. Waaqayyo uumama kana dura ture. Uumami kun isan barbaachifne. Amma garuu nama uumuu yeroo barbaade namaaf uumamni hin barbaachisa dheetu nama jedhee uume waan uume kan hundumaa. Kanaaf wanti uumame eenyuuf uumame? Wanti uumame Waaqayyoof otoo hin taane kan uume Waaqayyoodha. Kan Waaqayyooti garuu siif uumame. Si jedhee uume Waaqayyo. Si jedhee uume. Kan keeti jechuudha. Si jedhee uume Waaqayyo. Utuu nama hin uuminitu garuu uumama kana hundumaa uume. Namni uumama hundumaa uumame. Uumami maaliif uumame? Uumama hundumtuu namaaf uumame. Namaa jedhee uume. Kanaaf erga uumama hundumaa fidee booddeetu nama immoo irra kaa'e fide. Nama sadhuma irratti fide kana immoo maal godhe? Uumama kana hundumaa irratti gooftaa godhe nuuf jedhee uume waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyo yoomsi argee umuriin kee waggaa 20 yoo ta'e waggaa 20 har'aawutu hin taane utuu gadameessa keessatti ati hin uumamin, utuu guyyoonni kee lakkaa'amuun jalqabin, utuu ati keef abbaan kee hin jiraatin, utuu nama wanti jedhamu iyyuu biyya lafaarra hin jiraatin, utuu uumama kana hundumaayyuu hin uumin, iji Waaqayyoo si arge. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isa booddee immoo guyyoota kee hundumaa immoo macaafa isaa irratti caafe. Gaafati dhalattuu fi gaafati duutu. Isa duwwaa miti. Biyya lafaa irratti immoo waan ati hojjettu. Hojiin ati hojjechuun sirra jiru biyya lafaa irratti macaafa Waaqayyoo irratti caafamee jira. Tarii situ hin argatin jira malee, situ bujunjuraa joonja'aa jira malee, situ ani hiyyeessaa anjooraadhaan gatiin qabu an waa'een baasu jedhee of dubbataa jira malee, Waaqayyo nama gatii qabu, nama waa'ee baasu, nama eessaa jalqabeessatti xumuruun irra jiru barreeffamee fi nama biyya lafaa guutummaa irratti dhiibbaa fiduu danda'u, nama biyya lafaaf bu'aa buusuu danda'u uume Waaqayyo. Takkaa waan gatii hin qabne uumeen beeku Waaqayyo. Takkaa waan gatii hin qabne waan gadhee waan bu'aan buufne uumeen beeku Waaqayyo. Inuumu Waaqayyo waan akkasii. Inuumu Waaqayyo maqaan balleessin ofii kee argachuu dadhabdee guyyoonni kee guutummaatti macaafa Waaqayyo irratti caafamanii jiru. Haaleluyyaa. Caafamanii jiru. Nama kaayyoo qabuudhaati. Nama Waaqayyo utuu ati hin uumamin waa'ee kee yaada qopheesseedhaati. Nama destanii qabuudhaati. Itti gala kee xumureera Waaqayyo. Jalqaba kee dhuma kee hojjeteera Waaqayyo. Isa keessa deemuudhaati. Maqaan Waaqayyo keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Guyyoonni anaaf yaadaman guutummaatti macaafa kee keessatti caafamanii. Yaadni kee maal maal anarratti jabaataa yaa Waaqayyo. Guutummaattis maal maal baay'ataa'edha. Yaadni kee maal maal anarratti jabaadha yaa Waaqayyo. Yaadi Waaqayyo sirratti rakasa miti. Yaadi Waaqayyo sirratti hin ta'amuun ta'uun qabu jabaadha yaadi Waaqayyo sirratti. Waan ooluu hin dandeenyedha yaadi Waaqayyo sirratti. Haaleluyyaa. Mootummaan biyya lafaarra jiru hundumtuu harka wal qabatee yoo kee yaada Waaqayyo sirra jiru karaa hambisuu hin danda'u. Mootummaan jajjabaan wanta akka mootummaa Ameerikaa, wanta akka mootummaa Chaayinaadha. Warri ikoonomiin isaanii jajjabaa ta'an yookaan mootummoonni biyya lafaarra jiran hundumtuu immoo tokkummaadhaan yoo ka'e waraana isaanii hundumaa tokko godhanii yaada sirra jiru karaa hambisuu yoo danda'an, oo haaleluyyaa, yaadni Waaqayyoo sirra jiru yaada jabaa, yaada karaatti hafuu hin dandeenye. Yaadni kee anarratti jabaadha karaatti hafuu hin danda'u iyyuu. Danda'u. Takka dhukkubi karaatti hambisuu hin danda'u, iyyumi karaatti hambisuu hin danda'u, seexanni karaatti hambisuu hin danda'u, kophummaan kee karaatti hambisuu hin danda'u, biyyi lafaa yoo sirratti duule karaatti hambisuu hin danda'ani. Yaadni Waaqayyoodhaa sirratti jabaadha.
galanni waaqayyoof bara baraan haa ta'u. Guyyaan kun guyyaa galataati. Maqaan waaqayyo kootii waaqa irratti lafa irratti bara baraan haa eebbifamu. Ulfinaan ajajamu waaqayyo. Baabiiftoon malixa biiftuutti kaabaa amma kibbaatti maqaan Yesuus Kiristoos ol jedhee haa beekamu. Haaleluyyaa galanni guutuun waaqayyoof haa ta'u. Ulfinni hafuura qulqulluuf haa ta'u. Ulfinni Yesuus keenyaaf haa ta'u. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Waa'ee keetiif waaqayyo galataa argatu. Waa'ee kootiif waaqayyo haa eebbifamu. Maqaan waaqayyo ulfinaan hajajamu. Baay'eedha Simu'eedha yaadni keenya irratti jabaa ta'uu duwwaa miti. Yaadni keenya irratti baay'eedha. Baay'eedha yaada waaqayyo. Boqonnaa baay'ee qaba jireenyi kee obboleessa ko. Boqonnaa baay'ee qaba jireenyi kee obboleettii ko. Haaleluyyaa. Boqonnaa baay'ee chaaptarii baay'eetu jira jireenya kee keessa gaggalagalchiisa. Tokkoon cuftaan ni tokkoon banamaa. Ni tokkoon cufamaa ni tokkoon banamaa. Ni tokkoon cufamaa ni tokkoon banamaa. Boqonnaa meeqarra akkati jirtuun beekuun jireenya kee keessaa. Jireenyi kee garuu boqonnaa baay'ee isaa qaba. Boqonnaa baay'ee barreeffamee dhumu, dubbifamee dhumu, jedhamee dhumu. Haaleluyyaa. Jireenyi kee boqonnaa tokko duwwaan qabu. Boqonnaa rakkinaa cufi maqaa Yesuusiin boqonnaa bal'inaatti ba'i. Boqonnaa boo'ichaa cufi maqaa Yesuusiin boqonnaa gammachuu keessa gali. Boqonnaa tuffatamuudhaa cufi boqonnaa ni kabajamuudhaa boqonnaa ulfinaa siif banamu. Haaleluyyaa. Jireenyi namaa boqonnaa baay'ee qaba. Ani lakkoofsa isaa himuu utuun yaalee cirracharran baay'ata. Kana yaaduu keessaa yeroon dammaqus ammayyuu na wajjin jirta. Yoon nan lakkaa'adhe yaada keessan irra jiru sana. Yoon nan lakkaa'adhe gaarummaa kee jireenya koo irratti. Yoon nan lakkaa'adhe tola kee sana. Ak cirracharra baay'ata lakkaa'ameen dhumu. Wantati naa goote, wantati naa hojjette. Yaanni kee inni narra jiru. Jireenya koo guyyaa guyyaa keessatti wantati hojjettu. Balbaloonni ati na duratti bantu. Wanti haaraan ati yeroodhaa gara yerootti na shaakalcheeftu. Cirracharra baay'ata. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gaarummaan waaqayyo jireenya kee irratti baay'atu. Tolli waaqayyo jireenya kee irratti baay'atu. Galati sitti nan kaakin galanni siif baay'atu. Boqonnaan siif baay'atu. Balballi yeroodhaa gara yerootti fuula kee duratti banamu. Isa tokko dubbatteetuun fixinni kan biraan siif banamu. Isa tokko tootin cufin boqonnaan biraa siif banamu. Nagaan waaqayyoo sirratti baay'atu. Gammachuun waaqayyoo si keessatti baay'atu. Baay'eedha inni kan waaqayyoodha. Yeroon kana keessaa dammaquudha. Hallelujah. Kuma nama rafeeruu jechuudha. Yeroon kana keessaa dammaqu ammayyuu naa wajjin jirtaan ammayyuu of biratti waaqayyoon argi. Yeroo dammaqxan waaqayyo sinii wajjin jiraachuu isaa argaaf roota. Yeroo dammaqxan waan biraatti hin dammaqina. Yeroo dammaqxanii argamuu waaqayyoo keessatti dammaqa. Yeroo dammaqxan ulfina waaqayyoo keessatti dammaqa. Yeroo dammaqxan jiraachuu waaqayyoo keessatti dammaqa. Yeroo jiraattanii dinqii waaqayyoo keessatti dammaqa. Yeroo dammaqxan argamuu geggeessaa waaqayyoo keessatti dammaqa. Yeroo dammaqxan kaayyoo waaqayyoo keessatti dammaqa. Yeroo dammaqxanii firoota xuxuquu waaqayyoo keessatti dammaqa. Yeroo dammaqxan hafuura waaqayyoo keessatti dammaqa. Yeroo dammaqxan dubbii waaqayyoo keessatti dammaqa. Yeroo dammaqxan galata waaqayyoo keessatti dammaqa. Yeroo dammaqxanii waaqeffannaa keessatti dammaqa. Dammaquun keessanii jiraachuu waaqayyoo keessatti siniifatu. Yeroon dammaqu ammayyuu naa wajjin jirta. Dammaqanii attam dinqiidha waaqayyoon of biratti arguun. Roota koo waan lama isinitti hima tokko isinitti meera. Dinqiitti isin uume waaqayyo galateeffadhaa kanaaf waaqayyoon. Lamaaf inni jalqabaaf inni dhuma. Inni dinqisiifamee dhumni hojii fannoo Yesuus. Abeet. Attam dinqiidha waa'ee keetiif waaqayyo nama ta'uun. Yesuus Kiristoos na barbaacha waaqarraa gabbu'uun. Bifa namni ittiin arguu hin dandeenyetu hin taane bifa namni ittiin arguu danda'u bifa namaa uffate. Isa keessaa yommuu bifa garbichaa uffate. Hamma sanatti sii jedhee anaa jedhee gabbu'uunsaa attam dinqiidha. Hamma kana na barbaachaaf deemuunsaa. Attam dinqii nama horii gatee yeroo muraasa barbaadee dhiisa. Inni garuu nama sabade sanaa gara waggaa 4,000 kan dhiyaatu barbaadee ergasii booddee hin dhiifne. Ilma isaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti erge waggaa 2,000 dura. Kiristoos dhufee sanyii namaa barbaadee arge. Gatii cubbuu namaa fannoo gubbaatti baase.
isa ejjeefanatu ejjedhee isa hateefanatu hateedhee isa ajjeeseefanatu ajjeeseedhee cubbuun sanyii ilmaan namaa hundumtuu walitti qabameetu Yesuus Kiristoos irra kaa'ame. Cubbuun alatti hafe hin jiru. Cubbuun gatiin itti hin bahin hin jiru. Cubbuun Yesuus hin duuneef hin jiru. Cubbuun sichi dhiiga barbaadu dhiigi dhangala'uufiin irra jiru. Cubbuun sichi gatiin biraan ba'uufiin irra jiru hin jiru. Cubbuu hundumaa Waaqayyo Yesuus Kiristoos keessatti walitti qabeetu gatiin cubbuun immoo du'a waan ta'eef du'i Yesuus Kiristoositti faradamee qajeelummaan Waaqayyoo mirkanaa'e. Qajeelaadha Waaqayyo kanaaf nama cubbamaatti faraduutu irra jira. Nama cubbamaatti faraduutu irra jira. Namni cubbamaan du'uutu irra jira. Kanaaf Yesuus Kiristoos cubbuu ta'e nama hundumaa jedhee cubbuu ta'e. Cubbuu tureef cubbuu jiru cubbuu jiraatu hundumaa fuudheetu Waaqayyo Yesuus qaama jedhamu Yesuus dhanna jedhamu keessatti walitti qabeetu gatii cubbuutiif immoo Yesuus Kiristoositti du'a faradeetu Yesuus Kiristoos akka nama abaarameetti cubbuu ilmaan namaaf abaarsa ilmaan namaa hundumaaf fannoo gubbaatti du'e. Kanaaf namni cubbuu keef sii du'eera. Yesuus cubbuu keef sii du'eera. Gatiin cubbuu keetii sirraa ba'eera. Misiraachoo haalleluuyaa. Inni kun na iyyisiisa gaanaan. Inni kun na baraachanaan qalbii na dabarsiisaanaa inni kun. Gatii cubbuun namarraa ba'uura wanti caalu hin jiru. Horiin biyya lafaarra jiru yoo walitti qabame gatii cubbuun baasu. Imimmaanni erga gaafa nu keessatti uumameetii kaasee amma gaafa biyya lafaa keessaa deemnutti utuu gargar hin kutin yoo boonye imimmaanni keenya gatii cubbuu keenyaa nurraa dhiquu hin danda'u. Horiin biyya lafaarra jiru guutummaatti yoo qalamtee dhiigi hoolaa dhiigi reettii mudaan qabne cubbuu hin dhokse malee bara kakuu moofaa keessatti cubbuu balleessuu hin dandeenye warri kakuu moofaa keessaayyuu araara argachuuf Yesuusiin eegaa turanii dhiigi Yesuus waggaa 2000 dura dhangala'ee warra kakuu moofaasi warra dhiiga hoolaatiin golboobamanii turan hunduma isaanii qulqulleesse. Haalleluuyaa. Kanaaf Waaqayyoon galateeffadhu. Har'a warri araara argattan Waaqayyo bira cubbuun keessan kan isinii dhiifame. Haalleluuyaa. Cabbii caalaa warri addaattan jirbii caalaa warri qullooftan Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos isinitti araaramuu isaa warri beektan maqaan keessa mazgaba jireenyaa gubbaatti kan caafame. Yesuus Kiristoosii wajjin duutanii isaa wajjin kan kaatan jireenya haaraa dhandhamaa kan jirtan har'a maqaan keessa mazgaba jireenyaa irratti kan caafame. Yesuusii wajjin du'aa kaatanii isaa wajjin gara mirga Waaqayyootti ol baatanii teessoo Waaqayyoo irraa gara mirga Waaqayyoo Yesuus duukaa taa'aa kan jirtan gammadaa galateeffadhaa Waaqayyooni. Galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Isa kanaaf hin galateeffattan yoo ta'e wanti biraan isin quubsuu danda'u biyya lafaa kanarra hin jiru. Wanti biraan isin quubsuu danda'u kolleejjiidhaa giraajuweetii gochuun isin quubsu. Qabeenya biyya lafaa kanaa baay'ee qabaachuun isin quubsu. Mana dinqii keessa jiraachuun isin quubsu. Biyya lafaa keessaa guddoo taate keessa jiraachuun yookaan achitti dhalachuun isin quubsu. Gaa'illi isin quubsu. Ijoollee horachuun isin quubsu. Isaan kun hundumtuu gaariidha. Hin barbaachisu. Hin galateeffannaa isaan kanaaf eeyyee hin galateeffannaa. Nu waan xinnoottis waan guddaattis hin galateeffannaa. Wanti nu quubse yoo jiraate garuu karaa Yesuus Kiristoos ulfina Waaqayyoo arguu keenya. Karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyoo wajjin nagaa qabaachuu keenya. Karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyoo nutti araaramuu isaati. Qajeelummaan Yesuus Kiristoos nu lakkaa'amuu isaati. Yesuus Kiristoosin akka uffataatti uffachuu keenya. Yesuus keessa jiraachuu keenyaaf Yesuus nu keessa jiraachuu isaati. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosin Waaqayyo duratti fudhatama argachuu keenya. Wanti nu gammachiisuuf nu quubsu. Kanaaf guyyaa galataa kanatti kana yaada Waaqayyo sinaa eebbisu. Galati isiniif baay'atu. Ganama guyyaa galgala yeroo malee warra galataa ta'a. Gaafa afaan saaqqattan galati afaan keessan irraan dhibini. Galati isin keessa haguutu. Positive minded ta'a. Galateeffadhaa waa'ee waan hundumaa. Galateeffadhaa imimmaan keenya Yesuus haqeera. Galateeffadhaa firoota koo galateeffadhaa. Galanni haa ta'u Waaqayyoof waa'ee keetiif Waaqayyo haa eebbifamu. Waa'ee keetiif Waaqayyo ulfaatu. Inni ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nuu kenne Waaqayyo maqaan isaa bara baraan ajajamu. Waa'ee Yesuusiif Waaqayyo galataan guutu.
Maqaa keenya inni masgaba jireenyaa irratti barreesse Waaqayyo galateeffamu. Du'a keessaa kaanee qulqulloota wajjiniin mirga waa deebinee biyyattii ishee Waaqarraa gadi buutu Yerusaalem keessa jiraachuudhaaf inni nu qopheessaa jiru Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Inni waggaa 1000 Kiristoosii wajjin lafarratti mo'uu qopheesse Waaqayyo ulfaatu. Inni bara baraan isaa wajjiniin akka nuyi jiraannuufi magaalaa ishee Waaqarraa gadi buutu Yerusaalem ishee haaraa keessa akka nuyi jiraannuuf biyya haaraa isaanii nu qopheesse. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Inni dhannan duune, dhannan banne, dhannan dhukkubsanne, dhanna cubbuu hojjechuu hin dandeenye, dhanna amala Waaqayyoo irraa hirmachuu danda'u inni nu qopheessaa jiru. Inni isatti nu adeemsisaa jiru Waaqayyo maqaan isaa bara baraan galateeffamu. Amma maal akka taanu hin beeknu, yeroo inni mul'atu garuu akka isaa akka taanu beenna jedhamee caafamee jira. Akka Yesuus keenyaa ta'uudhaaf eeggataa jirra. Inni kanaaf nu qopheessaa jiru Waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Galateeffadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Guyyaa keessan kanatti galata guddaa isaa dhageessisaa Waaqayyooni. Har'a duwwaa miti yeroo hundumaa warra galataa ta'a. Galati isiniif baay'atu. Baay'een isin jaalladha. Nagaatti naa tura.